bu'iinsa waraana mootummaa fi waraana adda bilisummaa Oromoo jidduutti uumameen lubbuun akkasumas namni madaa'ee jira. Hawaasni Oromoo biyyoota adda addaa keessa jiran mormii isaanii haala adda addaa ta'een adeemsisaa jiru. Kun nuti kennaa hangaftoota hojii kennaati qopheessaan oduu waraana Shaarukaa ulfaana tura. Godina Gujii keessatti walitti bu'iinsa waraana adda bilisummaa Oromoo fi mootummaa bilxiginnaa jidduutti uumameen namoonni madaa'anii akkasumas lubbuun darbanii jiru jetti baalee dabalata qaba. Gujiitti loltuun adda bilisummaa kan jaalmarroon waan hoogganamu walitti bu'iinsa waraana mootummaa Koloneel Abiyyi Ahmadiin walitti bu'uun walitti dhukaasa sa'aatii 4 fi daqiiqaa 25 booda waraana mootummaa irraa namoonni 30 du'uun gabaafame. Akkasuma namoonni 53 ammoo madaa'uun gabaafame. Karaa biraatiin ammoo loltoota adda bilisummaa Oromoo keessaa namoonni 2 rukutamuun namni tokko lubbuun dabruun gabaafame. Kanumaan wal qabatee ibsa ajajaa waraana raayyaa ittisa biyyaa obbo Biraanuu Juulaa baase. Tokkoffaa irratti waraanni keenya guyyuma guyyaarraa nyaatamaa jira. Waan kana keessa loltoota jajjaboo biyya tana gara fuulduraatti oofan dhabnee jirra. Waraanni shanee qofti nu rukutaa hin jiru. Poolisiin humna addaa kan marsaa dabre leenjifame kan toora nama 124 ta'uu danda'u leenjiitti kenname fudhatee gara bosonaa deemuun Wallaggaa fi Gujii keessatti achumaan shanetti nu harkaa makamuu jechuun gabaasanii. Waraanuma nu leenjifnetu shanetti makamee shanee waliin nu waraanaa jira jechuun obbo Biraanuu Juulaa himatanii jiru. Guyyaa artist Haacaaluu Du'arraa jalqabee akkuma yaadatamu hawaasni Oromoo kan biyya keessaa fi alaa mormii isaa karaa nagaa ta'een deemsisaa jira. Kana ilaalchisee ammas jetti baalee dabalata qaba. Du'a gooticha Oromoo artist Haacaaluu Hundeessaatiin wal qabate hawaasni Oromoo biyyoota adda addaa jiran falmii isaanii dhageessisaa jiru. Akkasuma mootummaan Koloneel Abiyyi Ahmad erga gooticha Oromoo artist Haacaaluu Hundeessaa ajjeeseen booda Jawaar Mohaammed illee hidhuun Baqqalaa Garbaatii fi Hamzaa Booranaa akkasuma qabsaa'ota Oromoo hunda mana hidhaatitti guuruun OMN cufuun ija Oromoo hunda jaamsee Oromoo gabroomsuuf kutatee jira. Kanumaan wal qabatee miidiyaaleen addunyaa gurguddoon shira Dr. Abiyyi Ahmad dalagaa jiru kana ifatti baasanii saaxilaa jiru. Hawaasni Oromoolee kan biyya adda addaa jiran tokkummaa isaanii jabeessuudhaan falmaa jabaa godhaa jiru. Kanumaan wal qabatee injifannooleen hagammaa hiriirri Oromootaa galmeessaniin mootummaan Ameerikaa qoqqobii Abiyyi Ahmad irra kaa'uu murteessee jira. Ibsa qeerroo baalee mootummaaf akeekkachiisa kenne akka itti aanutti dhiyaadha. Mootummaan bilxiginnaa kun yoo haga fulbaanaa sirnaan hin ta'a jedhe haa ta'u yookaan tarkaanfii jajjaba irratti fudhanna. Tarkaanfii asinu fudhannu lubbuun qabeenyis akkasumas ni manca'a. Yoo kana hin oolcha haga fulbaanaa kana hin oolcha jedhe Jaala Jawaar Mohammadiif akkasumas hooggantoota ABO KFO gadi dhiisuu qaba. Yoo kana miti jedhe lubbuun qabeenyis akkasumas manca'uu danda'a. Shiraa fi kijiba garraasanii xaxan dhiisanii hololaa fi waan adda addaa miidiyaa jaarsummaa jedhanii xaxan dhiisanii gaafii hawaasa Oromoo akkasumas hooggantoota siyaasaa hidhaa gadhiisuu qabu. Kana booda wanti uf duuba nu deebisu hin jiru. Taankiif jettiin dhustus nus du'aaf qophoofnee kaanee jirra. Kun diina haarawaa afaan Oromoo baratee afaan Oromootiin nutti gabbahe. Osoo Oromiyaan gaaga'umsaa fi harka nafxanyaan seeneen afaan nafxanyaan seeneen akka afaanii buufnu qeerroo Oromiyaa hundaaf dhaamna. Du'aa fi ajjeechaan uf duuba nu deebiftu. Hidhaa fi doorsifni uf duuba nu deebisu. Kanaaf uummanni Oromoo qabsaa'uu qaba. Mootummaan kunis biyya kana haga fulbaanaa hin nyaadha jedhe taa'ee laaluun qabu. Gaaga'umsaa fi du'a namaatii kana oolchuu qaba. Mootummaan kana godhuu baannaan tarkaanfiin jajjaba irratti fudhatamna. Uummanni Oromoo bakka jiru ol ka'ee Oromiyaa walabaa Oromiyaa of dandeettu ijaarrachuu qabna. Ibsa qeerroo baalee.